يا كم بيتا والله أنا ما مراتو أنا دقي فدا أنا ما درية أما درية أنا مراتو أنا دقي فدا أتقامني هي سإرابو داتي أتقبلوا قد جوجانا تجي أنت جوجا كم بيتا قافا فيان كم نفي قافا هركافي لو كان كم أتنا ما قد جوجا نما قد جوجا قارو قافا هركا قباتي قافا لو قباتي قافا باتي قالوا دندسة قافا bishaan namaa kan yeddu kaatee ofii fudhachuu dandeesse gaafa ofii kan keetii gadi baatee galuu dandeesse gaafa shintibeetii ofii kan keetii latte gaafa shaaworii ofii kan keetii galtee baate ati haftaa miidhamee kabeebti tiyya wallahi ati haftaa miidha wallah dhugaatin hin jedhe anamma haftaa miidha garuu kaayiroo biyya hiyyeetti keessa jirti haati haatee hiyyeetti maalidha jechuu dandeetta an garuu haftaa miidha maaliif fayyaa qabaa jechuudha ni hojjedha inshallah deemee yoo kuulii hojjedhe yoo deemeetiin mana namaa dalage anintu naftaamiidha mee kana caala maal barbaadde alhamdulillah wallahi alhamdulillah jedhe meeqatu jira sira irra waggaa 15 waggaa 20 waggaa meeqa kaciisu kan haati hifattee yaa rabbi narraa fuudhi jettee du'aayii godhan kan abbaan manaa hifatee yaa rabbi siita narraa fuudhi nagalaa gal jedhee du'aayii godhan kan jaartiin hifattee yaa rabbi narraa ajjeesi amma ga'ee bakka narraa fudhadhu na hara na baafachiise meeqatu jira ati garuu fayyaa qabdaa miti alhamdulillah jedhe meeqatu jira qaama ofii kana cinaa tokkichi shamee cicciteera ammoo yaasee qaama ofii kana jibbee yaa rabbi kiyya qaama mana yaala dhaqee qaama ofii kana ofirraa kutu meeqatu jira ati garuu rabbiin asii qabeenya keessa lukaatitti inshaallah bareechisee waan qabuun fokkataa ta'e akkana jiraadhu rabbi bareechisee waan sirraa hambifateen qabu fayyaa sii kenne harkaa luka sii kenna alhamdulillah rabbiifti tiyya wallahi riskiin ni dhufti takka gara jaartiitiin dhufti riskiin takka gara jaarsaatiin dhufti riskiin takka gara firaatiin dhufti riskiin takka situ hojjetee fida riskiin wallahi an amma alhamdulillah yookaan rabbiin jaarsa haftaa minatti qaba hin beekama ittaa woqe yookaan rabbiin fira horii kana jaalatu horii rabbiin naa baasa ittaa woqe yookaan anumootana rabbiin ol fuudhee hin jiraa miti waan xiqqoo saafaanaa fuudhee bakka bareedduu horii na dhaaba hin beekamu jechuudha wallahi kanaafu alhamdulillah jedha hanga jirtan fata zanaa waan si afaa jirutti gad darbadhu ana magisee kooti jiru san yoo asiin madaamiin wac jettee mataa kana ho'ifte achi deemee burtukaanni xaawulaarra jiru tuffaan xaawulaarra jiraatu aappiliin ananaasiin xaawulaarra jiraatu gadi faaqe bishaanatti tiya gubbaan hillim mataan na bawwaafatu parastaamoolii kiyya gubbaadhaan hillim dhufee tiktookii kiyya keessa fata zanaa wallahi deema dikko daqiiqaa 10 ture na ammadaan ishtabii shusa walitti akkana wali dhumate mataan sii katabeebtiiti inshaallah hadda duutaa boru duutaa kan kee kan beenne misaa nyaatte iraatii nyaatte kan kee kan beenne maan rakkette walla maal tokkana si furdise abiiti hiraamata rabbiiti wallaahi qoma shaqqaalaan taa waliin nyaattu nyaadhu qoma faaxeewwan taa waliin nyaattu nyaadhu garuu tama nyaadhu san hillim godhee nyaadha wallaahi hillim godhee roottoodha galata isaa hillim godhee rootto sanuu ka ajaa'ibaa ka dhiira ana jedhe bicha onna kaasa amma osoo guyyama sargii kennaa ta'u osoo beelloo wali onna kabaadhatu ta'e jaarsi kiyya makaraa ajaa'ibaatiin onna baadhata dhugaa rabbi makaraa ajaa'ibaatiin jechuudha dhiiga tufee yookaan ammoo birrii kaffalchiisee na baadhata dhugaa luka masiriin jedha bar wanni akka nyakkeetiif qanyee qaama sirraa fixxu hin jirtu anamma nyakkisu wallaa nama jaaladhus ni qabaa kan akkaan jaaladhu kan inni illee na jaalatu garuu hin jiraa miti itti nyakkisu jaalallee tokko shakkee xaraaxare taanaan guyyaa takkaa lama isa laale isa dadhabe taanaan onne nuti asiiresii barbarsiisa adeema miisaajjii godhaa jechuudha amma rakkoo shamarran ta'e miisaajjiin gootan onnee teessan jechuudha yeroo shaaworii galtan yeroo wonna jettan yaa rabbii kiyya maammadoo rakkataa natti qabe natti intalatu ganaa sargii jedha wallaahi hin beekamu maaltu beekametti shuugar maammiidhaa fi singil maammiin meeqatu heerumaa jira indee dullatti tanatu sargii jedhaa jetta meeqatu wallaahi shuugar maammi singil maammi mara meeqatu heerumuu barbaada wallaahi hara miira keessaa bayaa
والله أما بيا فرنجي كانت أما دلت يجون is big shame والله بيا فرنجي تتي نما تكون أبا في هاتا وفي دلت يجون is big shame is dangerous hungry باي يجون وان بدل دلت ينجتم بيا فرنجي هساتما دلوتا تنمانا إجاراني ترتيبا كايا يجون دلوتا تنجون أورا وعندن ديني كنين دلتي هنجرم تقروا يجون يانجي رأسي يجون qaamni isii jechuudha istiraa'ee wannoodha. Amma kennuma kanatu dullatti keessattuu ati heerumte faa taanaan bakka dhumatesi chaansii hin qabdu ilmoo fadhalte taanaan chaansii hin qabdu. I am so sorry wallahi anam uzuu shan dhaleeti abdiin kutadhu wallahi uzuu shan dhalee qabaadhe ilmoo shan qaba jedhee kalaas chaansiin kiyya asii booda hin jiru hin jedhu. chaansii hedduu qaba habiibii kiyya maal taate barachuu danda'a waan tokko oomishuu danda'a kompiitara hojjechuu danda'a wasinti nagaraalle anama heerumee jira jedhee kalaas taa'ee ijoollee bichaan falaffalu osoo heerumeeyyuu jechuudha waa baay'ee hojjechuudhaaf yaada waa baay'ee dalaguudhaaf yaada heerumee jira jedheetiin hin hafu maal aniin heerumee fi isiin qajeeltee deemtu maal garaagarummaa qabna ilmoo dhaluu dhabne malee mee maal garaagarummaa qabna faaxeen ol qajeeltee deemtuu fi aniin heerume maal garaagarummaa qabna mee look mee lakini garaagarummaa takkan qabnu jechuu ni hojjedha ni dalaga waa beeka oomishuu danda'a kompiitara irratti ta'ee dandeettii teekinooloojii waan qaburraa waan sammuutii irra maddisiisuu danda'u ta'ee nahimi nigdii ta'ee wantoota garaagaraatiin jechuudha waa hedduutu jira jechuudha kanneen hunda oomishuu danda'a jechuudha ilmoo dhalaa kanneen hunda oomishuu amma faaxee wanti na rakka faaxee tenna maal inni heerumte erga heerumte booda finish aduniyaa bakka dhumateef bakka eega heerumte bakka chaansiin isiin qabdu maali ilmoo dhaluu qofa this necessary think dhugaa rabbii yaada boodatti hafaadha jechuudha afaan oromootiin yaada boodatti hafa yaada irraa dhumaati jechuudha. Habiibti ati yoo jaarsa garuu ammoo rabbiin dhiira barumsa qabdutti rabbi isinaa qabu. Dhiira takka lama sadii afur shan jaha torba saddeet jedhee kutaa 12 barate osoo hin taane dhiira sammuun isaa ammoo takka lama sadii afur shan jaha jettee qaawwa qabdu rabbiin isatti isinaa qabu. Dhiira barumsa qabutti gaafa rabbiin si qabe ati yeroo kaminuu idmeen kan kee jechuudha yaangiidha ati. Inshallah 90 malee dhaltu ati bakka dargaggeettiidha jechuudha. Dhiira barumsa qabutti gaafa rabbi si qabe. Rabbiin dhiira tokkotti gaafa si qabe kattaljii qabbanaa tokkotti gaafa rabbi si qabe chaansii hin qabdu inshallah. Haadha qabeenyaa feetee taatu chaansii hin qabdu wallahi. Chaansii takka hin qabdu. Maaliif si fuudha taanaan abba chaansii hin qabdu jechuudha. Garuu dhiira barumsa qabutti gaafa rabbiin si qabe jedhe qabeebtiitiyya si barsiisuu danda'a kompiitara si barsiisuu danda'a. Kompiitara si barsiisa taree deebi'eeti wantoota tokko si barsiisa wantoota tokko akka oomishtu si wanna nigdiidha si baasa waa hundarratti firii si godha jechuudha. Gizee baatanii gara manaa galtanii jettan atillee innillee ni hojjettan waan hojjetan sanirraa walitti buuftaniitiin jireenya mataa keessanii jiraattanii jechuudha. Amma garii heerumte sanaan galee akka korbeessaan itti hobobsa ilmoo si dhalche achiin gara kaanatti faayidaan kan kee maalidha? Daa'imman bichaa eegamii jechuudha. Isatti paastaa fi killeetta feeluudha horii bichaa eeguudha dhoqqee bichaa haruudha alla rabbii kiyyaati hin dandeetta yaa rabbii kennarraa qabi waan akkasii yaa rabbii kiyyaati hin dandeetta hiyyeessatti illee na qabdu yaa rabbii kiyya dhiira barumsa sammuun isaa barumsa qabu yaa rabbitti na qabi wallaa waan akkasii san jibbaa wallaa gabbayee beera jala dullootii zabana haysillaasee tan jala oduu gurra qabee tana yalallee gurra qabee tana yalallee gurra qabee achi naa gala nama intalli ta'e akkas hin gootu jedhan intalli ta'e akkas jedhan jaartiin ta'e akkas jedhan maaliyyoon ta'e akkas jedhan laa habiibti maali kana hunda sarratanyaa wayitaa gaariin kan mana keessa onna darbee an inshallah dhoqqee horii haru ka inshallah an ilma bichaa dhalu ka inshallah ani laa wallaahi yoo inni gabaa keessatti miizaan irra oola nama birrii lakkaa'aa oola
yoonni ka horii nagadu ta'an hoolaa nagada harree nagada maan rakkoo qaba garagaraa walitti baatee mucha baatee haanan taate wallahi maan rakkoo qaba mee hoolaa haa nagadu harree nagada hoola galgala yoo gallee nama birrii 500 arganne walitti deebifnee birrii 1,000 goone ay nama kenna wallahi gana hafa bitta gana hafa keessattuu rabbiin dhiira sammuun dulloomte rabbi isinirraa haa qabu ammallee warri dhiiraa jechuudha faatee nyakkiftu ta Abdul Qaadir eegeesi akkana micciiree dhiise rabbiin isinirraa haa qabu wallahi faatee qanyiftuun jiruu si diiddi wallahi jiruu kan keessi balleessiti jireenya qabdu dhiirri dubartii nyakkiftuu heerumte abadan jireenya qabdu na amanita saaree jireenya qabu ni yoo gale fuula gaarii hin qabu jiruu gaarii hin qabu hin gala ni jettee isiin kun abba coggaarree fakkaatte yoo manatti ol gale gooddanyaa ofii waliin gale maatii ofii waliin gale gammachuun qabu manatti sireen isaa gammachuun qabdu manni isaa gammachuun qabu bakka isiin ta'e adada inni ba'u adada inni galu namuu abba coggaarree ma fakkaatte eetti gammachuun qabu qabu abadan mana keessatti inshallah odoo ifaan 90 jiraateeti gammachuun hin jiru dubartiin gaafa qanyiftee gaafa nyaakkifte jiruun qabdu dubartiin magizee abbaan manaa keessan galu haga feetellee yoo aartee jiraatteet hin jette abbaa manaa kiyyaa anaa dhufu baganaa galte yoo qabaatte nyaadhu jetteeni yoo dhabdee jette mana keessatti ifaa qabsiiftee taa'i jette taa'ee arrafee nyaatee dhugee yoo jedhe inni nuyyuu anjaa ofii akka saakihoosii elmama wallahi dhiira tana ayi wallahi shamaran gadi wallahi isin miskiina wallahi dhiira tana jechuudha yoo fuula itti toltaniin yoo sabaa itti toltan akka sa'a kiroosiititti akka sa'a dhaltiiti elmachuu dandeetta wallahi akka sa'a dhaltiiti elmachuu dandeetta garuu isin jechuudha dhagay basiina kottu waa zaytiin sitti haqqatu naalabu shaklich zaytiin zaytiin sitti hanqate jetti dinnichaan aseeta mokilleen aseeta kan zaytiin natti hanqatu naalabu shaklich zaytiin sitti hanqate jetti kanaaf dhagayaa maal jechuu barbaade dhiira tana jechuudha yoo sabaa itti tolte wallahi akka barbaaddetti elmattu akka barbaaddetti jechuudha suuta jettee lash jettee tasgabbooftee taragaaggaatee laaltee nyaachiftee obaaftee uffata isaa irraa jijjiirtee ni haashaaworii fudhatu dhiiftee haarafee ka'ee dammaquu dhiiftee booda maal goota seeta bunatti tante danfifattee shaaworii tante ofirraa galtee uffata miira keessa sagalchu kana uffattee afoo ta'edda qas jettee qatti jettee afoo ta'edda suuta jettee raga jettee jechuudha maal si jarjarse mana kan kee keessa yoo jiraate abbaa manaa kan kee yoo ta'e jedhe maal si jarjarse maaltu si ariifachiise haa galu haa uffatu haa nyaatu kennii uffata ni waan fedhe haa balleessu maal rakkate ati waan fedhe dhagaye jiraadhu haa galu uggalee miti uffata irraa baasii lafa kaayiti irraa achi kaayiti kabiraa ammoo bijaamaa baasiitti kenniti yookaan uffata inni barbaadu baasiitti kenniti haa uffatu nyaata kenniifiti bira taa'i bunatti tantee dhaabadhu achiin gargaan sootuma kolfixaa sootuma haasoftaa uffatatti miira isa keessa sagalchuu kana godhattee biran teetta achiin gargaan xiqqoo jedhe taanaan ufiinu haasa yookaan ammoo gise masira irra baataniitiin jettan matama kana bicha akkana hohoottee jennaan akkana goggootee jennaan rakkoon dhiira malaaxatu nama rakkisa malee jechuudha kan rifeensa hin qabne nama rakkisa akkana goggoote taanaan jechuudha anjaa ofiitu bakka jiru tan wallaala gizee miira keessa galeetiin jedhe akkana gootee bareedaa kiyya adda eessa oolte mee nakiim mee wallaa jedhe bakkuma jiru waan hime waan dhiise kana hin beeku bariin gowwamattaniise waan hime waan dhiise kana hin beeku anjaa ofii tartiiba deebisee achi oolee wallahi akkas hin goone wallahi akkas hin taane miira keessa galee jechuudha
أميرة كيسا جير والله دوغاسي رنجرة أنجا في ترتيبة تدابسها سنتي أما قافة تقروا جتي على نما يلا كيتي كاليس كانافي مالي سنين يجون بربادة أكاس قافة تعتني تنجتني وهم دار دتن garuu ammoo jechuudha gaafa girgiddaa fakkaatanii aarii malee lola malee rabshaa malee jireenya gaafa hin qabne dhiirrillee tamma tanaan fuuti bar dhiirrillee amma abbaan manaa dhiirri nurra fuute jettanii dhiirrillee tanuma tanaan gadi baatee fuute waa takka isinii hima didduuni du'an didduu jette waa lama dhabuun golgaa booroo dhabuudha jedhan golgaa booroo jechuun ni beektanii miti golga jechuun bakka sireetii fi booroo jechuun ammoo golga booroo fayyadaman golga jechuun bakka sireeti booroo jechuun ammoo golga jechuun booroo jechuun bakka sireeti akkasumatti fakkaate golga booroo jedhanii booroo jechuun bakka sireeti golga jechuun ammoo bakka saalooniidhaati jechuudha bakka balbala gadii wala seenan bakka waa lama dhabuudha jedhan lama dhabuun jechuudha kanaaf caaltii welcome ana dhufu qaaliito Takamali takayo socho san takayo socho ne jawab takayo socho san socho ne jawab dubarsi ha takayo socho sanu tahin socho ne jira kono la wallahi irra kanat rakinno fihi matti maalisin siidaadha moo maalisin taayoo ati sochoosan hin sochoone meena himara shamarran rakkoo shamarran kenname wannumaan gisee sochoosan ati sochoone waatti yuu haappii jedhaa baran na himee rakkoo kanke maaf hin sochoone na dhageeffadhaa waa isin hima ani warra booyfireentii jedhaa hin jiru anka jedhu warra jaarsaa fi jaartii yaani hiya kun maalirra ilaalata jaarsa jaartiirra boyfriendii warra hadda waliin oolee bor walgatu jedhaa hin jiru look warra hadda waliin oolee bor walgatu yookaan ammoo warra akka mana kiraati waliin jiraatu hin jenne isiin illee isa kireeffate inni illee isii kireeffate ani yeroo amma by the way boyfriendii jedhan kana akka mana kiraatitti ilaalaa jechuudha isiinis isa kireeffate innis isii kireeffate jechuudha lagizee waliin jiraatanii jechuudha ayittaa boqim jireenyi boyfriendiidha አይታወቅም በከሙ የቹ በከሙ የቹ ደግሞ አካውንቲ ንስን አማር ጋር ተን አካውንቲ ሀምዛ ወሰንታን ነማት ወርካ ቀባዲ ከማ ነማ ቢሮቲ ተርካ ቀባ አካውንቲ ኢሳ ነማት በረሳ ጅራ ከናፊ ማለት ንኛቹ በርባደ ማኪ ያቆቶ ባያዝየላ أنا ربي جد أورّ ما بروفايلين كسر على يا ربنا أرارني الحمد لله لا ولا قوة إلا بالله سبحان الله أما استرد بيتني سورة قرآن الرقم نجله هندفناها أنت النجله هندفنا سنين جد أبقى النجله هندفنا يو نجله هندفتني كاري هنقبضن نجله هندفنا أما وازني هم برباد أنا لقيه فتا وانا سني هم برباد سني هم كرسوني مالي بيتني أنا جا بوفيرندي وسنتاني ورا جارسا جارتي سنين جاتشو بربادا
ati fakkeenyaa fi abbaa manaa kan ka'e anama sadarkaa kanatti harmeen tiyya harma kan koo argiti haati tiramtoo jechuudha. Haati tiyya harma kan koo argiti hin argitu jechuudha. Osoo wanni fedhe ta'eeti haati tiyya harma kan koo hin argitu. Osoo wanni fedhe ta'eeti haati tiyya qaama kan koo hin argitu jechuudha. Osoo wannummaan fedhe galee jechuudha. Haadha tiyya tana ni jaaladha akka lubbuu tiyyaatti garuu qaama kan koo hin argitu jechuudha. Garuu jaarsi kan kee rifeensa mataa kan kee irraa qabee Rabbii yaddana gootu. Nama biroo akka wanti hanzaatiin barreessaa irra ilaalinaa isinii. Namni biroo jechuudha abbaa manaa kan kee qaama kan kee rifeensa irraa qabeetiin hanga qeensa lukaatitti si argaa jechuudha. Gatii kana ta'ee fi rakkina kan kee ka isaaf si jidduu jiru baastee ilaameedhaan itti himattee yoo waliin jiraatte maan rakkoo qaba jechuudha. Anamma abbaa manaa kiyya inshallah yoo inni ka'inaa dannas jedhe yoo inni ka'inaa sirbar waan inni godhi jedheetiin jedhe waliin ta'aa jechuudha. Abbaa manaa kiyya waan irraa qaanfadhu tokko hin jiru jechuudha. Rabbillee irraa nan gaafatu namni illee irraa nan maseeffatu jechuudha. Gaafa nikaa godhee halaala kiyya godhadhe irraa abbaa manaa kiyya waan barbaade waliin ta'a. Inshallah hin uffadhu qullaa deema mana isaa keessa aniif inni kophaa jiraanne taanaan hin uffadhu jechuudha. Uffata miira keessa sagalchuu kana bichaa bita waan biraa hin bitu. Kootii akkanaa kana hin bitu. Anamma jechuudha waan singilii jiru kootii akkanaa kanniin guura jechuudha. Gaafa abbaan manaa kiyya garuu bultii jiraadheetiin mana kiyyatti gale daffaaya bichaa mana keessa bitadhee yookaan kasana bichaa qabsiifadhee uffata isa miira keessa galchuu bichaa bitadhaa jechuudha. Ka halkanii addaan ka guyyaa adda. Abbaa manaa kiyya isa gammachiisuu qaba qabeenya kiyyaa jechuudha. Inshallah bijaamaa hoolaantis itti godhattee bijaamaa horii afoo galgala dhaabattuun godhattee abbaa manaa kan kee kana afoon dhaabate. Kaachirraa hafeen ergisee abbaan manaa kan keessa dhungadhutti itti dhaqi. Akkuma dheenga dalligii dooftuu jaartii pirezidaantii maammeessan. Godhee inni keessa galee hodhee ka'ee haga inni achi akka tiisisaa keessa seenee ka'eetiin wannoota akka hin beektanii miti. Wannoo gurraattii takka simbira gurraattii takka ta'a. Wannoo keessa seenteetiin damma jedhanii wannoo san naannoo keenyanii jira garuu naannoo biraa jiran natti hin fakkaatu. Kutteetiin akkana kutteetiin keessaa dhudhaa hin mi'aaya. Akka sukkaara jedha simbira gurraatti ho'iiti keessaa dhuga waan san. Keessa seentee waan kana keessa dhuddee kaatee biraa baati. Wannoon ammoo achumatti afaan banee hafaa jechuudha. Amma jaartii pirezidaantii maamee inni keessa seeneen abbaree haga inni bahu isinti. Maali mana hidhaatii baate moo? Hilli gidoofte maali bari waatti waappeedha barbaade akkasii hedduutu jira bar. Gizeen akkasii luttu godhee keessaa kaachee as ba'usan isiin ta'e bakka akkoo nama dhungatamnee kanatti akkoo nama waan taane kana namni waa xiqqoollee miira keessa gala barbauma takka irra hin jiran. Keer inshaalla faatee akkanaa duutee jirti jettanii duutu waliin jiraataa hartan moo dhiironni jirtu jettanii jirtu waliin jiraataa hartan. Meelatti himaa natti. Gaafii natti ta'a natti amma jechuudha. Yaa Rabbii kiyya. Wallaahi meela himaame. Duutuudha amma jirtu jettanii waliin jiraataa hartan. Hanguma fedhe yoo ta'e abbaa manaa kan kee qisiqqaasee si barbaachisa akka nama ispoortiin jira miti akka nama ispoortii meeshaa ispoortii gubbaa koretti jechuudha qisiqqaasee si barbaachisa abbaa manaa kan kee harakaata godhuu si barbaachisa uffata jijjiirachuu si barbaachisa gizees argiteetti zana kata achi booda dhiirri ofiinuu ilma adeemu ofiinuu hin jira miti waan qara balleesse hundaa wallaahi an jechuudha inshallah dhiira waan fete yoo balleessite waan fete yoo gootee hin jette waggaa fedhetti waan fedhe yoo balleessite hin jedhe qabee garaa fuudha nama akka kan kootti qabee garaa fuudha gisee manni miira keessa galeetiin hin jiraamte kiisingi kana na laxaallatu gisee masan jedheet maan suutuma jedhee waan inni balleesse meeqa akka qammas meeqa kan eessatti akka qammas maal akka godhe suutuma jedhee garaa fuudha suutuma jedhee aarii tokko malee daddarbaa tokko